Ermi biyya biraa maal waliin jettanii guyyaa lama gargar baatanii bakka waliin agarru anis biyya biraan deema jettee miti yaa biraan kan gargar baate Abelii fi Buruukee maal taataniittu otoo nu gimmachoftamoo Duddaniituma jooftanii takka ruttaa bira dhaattaniit gara manaatti deebii jettu takka moo biraan bira dhuftanii hin dabbaramiini nuti gammachuu kee barbaanna jettuuni si maliif hin bashannansiifnee buushoftu yookiin hawaasaa geessitanii waliin dhooftu hiriyaa nu baasati yaa Rabbi. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jechaa eegaa Abelii Buruukee jechaan taanitu jedhamanii jira. Heermiidhaan yookiin immoo Abiraamiidhaanis innis waan gaarii godhe garuu haa ta'uyyuu malee mucaa kanadhaanii narraa fagaadhu jechuun hin qabu ture jedhe ani jechuudha. Amma hiriyaa dhiisaa soba hiriyaan soba mee maa cannattu mucaa maa cannattu Abiraamiidhaan hirummaan kanadhaa angaafi guddaa kana isinirraa qabu jechuudha. Waan inni feene keessatti maaliif gootottanii galchitume? Tisni mana kanaayyuu murakkisa kan hin jedhu rakkoon keessa maalidha jechuun bakka inni yoo dubartii kanarraa gargar bare malee gaa'elli hin deebi'u isa dhugaa. Akkasuma immoo Ermiin jaalatteetti jaalaladha malee hojii obboloota koo eela hiriyaan akkas miti. Mee si yaadeera baay'een si tokkoon si kajeele baay'ee tokko maal si ta'e jettee akka ishiin godhattu argaa jirtu ammasaa akka ishiin jirtu jechuudha. Walitti tokkummaa uumaa naan lakkimti haasofnee gargar baanerraa maaliif immoo waamtanii maaliif iddoo kana fiduu dandeessanii haalli jiru ni beektu ruuttaanii kanaafi fagaachuu dandeessi jennaan kun sababa ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu isa kana miti kan sababa ta'e ofirraan fageessinii karaa sirratuun sirraa mee jookko dubartii amma nageessu dubartii jaalallee hin qabu jette dubartii gayeetti Abiraam waggaa 25 ishii waggaa 29 ani bilbileefin bira ga'e jechuudha. Har'a bilbileefin ture jechuudha otoo isaan waliin argeedhaan dura jechuudha. Na kanaafiyyuu rakkoon keessa maalidha? Intalloo maal taate ruuttaatoo maal taate? Ijoollee malees immoo jaarsi biyyaa hin jiru. Lachuun barbaadamni gaa'ela. Ela maal akka ta'e beektu ruuttaanii balleessaa ishii duraa dhufsiteetu balleessaa amma Abiraam Ermi kana faana yookiin immoo inni maqaan ishii maqaa lama qabdi waan isaa innaa ishii faana akkana ta'aa jira jechuudha. Isheen sun immoo akkana magaala barbaaddu godhatte jechuudha. Garuu immoo kootu gaafadhaniin nafaanaa isaa gaafanni dheeyyuu wajjin naasoftu jechuudha. ምንድነው ችግራችሁ? ምን ሆናችሁ ነው? ትዳር ክቡር ነው ሲባል አልሰማችሁም? ይመቻል እንደዚህ ከባድ ነው። አኔ ከነንጀር ቆይ አብራም ነማሃዳ ተውሳ ከምታርግቴ ኡግማ ነማዳዳ ጋሩ ከምብራን ጅሩሙ ቀለበቴን ቁበራ ጅራ ቀለበቴን ባስ akkasumallee ruutiyyeen baafte qalabatii aboon hin baafne sodaa kee isa biraaniyyuu na sodaatti ennaa na ilaaltu ennaa maal taatu ennaa na dhungattu chaapistiikni isheen irratti qabataa chaapistiikii ishee dhiquu dadhabee jira jechaa jira mucaan maali mee mammastii agooftaa wayyo gaaf tokko keessaa gaaf tokko kuffiste qaanessuun immoo noola biraameen dhugaan siniin jedhe enne akkatti meen obsaa jiru mee chudanii ijji Abeel fa'ii viidiyoo
Abiraan waraabee gadi gallakkisu hin arga. Isa dhugaan siniin jedhe hordoftoota xoofoon jira. Nuti ijoolleen Oromoo shakkanan hin shawwadamnes hin beeknus shawwadamnus isa dhugaan siniin jedha. Gaafa ishiin kootu wajjin maashaana yookiin immoo takka turre unayettee luqqeettu irratti qamisii uffattee gaafa sanan ani amma ishiin geessu ishii bare. Amma ishiin geessu jechuudha. Isa biraanis immoo itti naanna'anis asiin bahe achiin bahe jedhuun jechuudha. Na waliigaltee qabu. Waliigaltee. Isa dhugaan siniin jedhe waliigaltee qabu. Buruuk yeroo darbe Ruutaa waan jettee argitaniittu ati waliin kan turtedha. Ammas immoo kan dhufteef maqaa kee sirreeffachuudha jetteen jechuudha. Abeel faanas immoo maaliif wal quunnamsifteettee walitti bu'aniiru jechuudha. Tokkodha qabadhaa siniin jira. Akkasumas immoo bilbila Eremii kanaa fi Kiyyaan akka walii bilbilanii dhageessaniitu iyyuu Kiyyaan poolisiin qabsiisee jira jechuudha. Viidiyoo irratti akka arginetti jechuudha. Dubbiidha waan baay'ee jira. Maaliif jennaan isaan wal hordofuu hin bilbilu waliif jechuudha. Akka inni mucaa qabu kan fide Kiyyaa Roobeeliif Kiyyaan quba wal qabu. Mucaatti fidanii itti kennanii rakkisaa jiru. Xoofoodha. Isaan kun immoo gowwoota jechuudha. Gowwoota as ta'anii achi ta'anii akka bishaan gabatee keessaa godhatu jechuudha. Abeel fa'ii jechuudha. Na dhimma gaala namaa boru miidhaa guddaa sinitti fida. Dhugaan siniin akka salphaatti na ilaalinaa sin miidhama guddaa sinirra fida jechuudha boru. Bakka maaltu dabbarande dubartii malee dhirra nama gammachiisu kan jedheenyu. Eriyaa dhiiraatu gammachiisa. Eriyaa dubartii immoo eriyaa dubartiitu gammachiisa. Biyya eessaatti dhugaa dubbanna waa'ee Ruutaa waa'ee Abiraam osoo hin taane jechuudha. Biyya eessaa lafa eessaatti dhiira haadha manaa faana wal lolee isheen irraa niikaan kunne gargar irraan baane gammachiisi taphachiisi kan jedhu eessa jira. Sin maal hojiin keessan maaf achi baftanii fataan goone yoo barbaaddan. Dammoo wanti hundumtiyyuu waan hafuudha. Maal amma kana maaltu dabbarama. Otoo inni qulqulleessee dhugumaan naannoo isaa dubartoonni ga'uu baatanii tasgabbaa'ee bakka akkuma dura miidhame akkuma dura jecha baatee taa'eera ta'e yoona namni deebi'ee isheetu dhiisee dhugaa baafee jechuudha. Mee asiin ishiin hin tuttutti kan biraa inni asiin hin tuttuqa. Mee akkamitti mee namni mee intala namaa yookiin ilma namaa hojii isaa ilaaleeti. Namoonni baay'een bagatti cabsitanii jechaan hin jirtu. Anis dhugaa dubbachuudhaaf na aarsa wanti Ruutaan hojjechaa jirtu kun maaliifi kottu galii kottu deebi'anii abbaan iyyuu gaafa kadhatan diddeetti garuu immoo haa ta'uyyuu malee akkas ta'uun qabu ture tasgabbaa'uu qaba ture. Namni waggaa 20tti walitti deebi'a. Namni waggaa 10tti walitti deebi'a. Waggaa 15tti walitti deebi'a. Ijoome gudiidha dhugaan siniin jedhamu. Maa jechuudha? Maa jechuudhaan jedhame. Kunimee ejja dhugaan siniin jedha ejjedha. Sababni isaayyuu qalabatiin qubarra jira. Akkasumas immoo wanti isaanii niikaa isaanii adda kutanii jiru. Sinigala intalli kun immoo hiriyaan otoo hin taane jaalalli qabeera. Obboleessi ishii maal akka jedhu beektanii? Abiraamii fi Ruutaan wal dhungatan. Kaleessa waliin dhunganneere buchee waamanii viidiyoo waraaban. Wanti immoo dhungoodhaan alatti wabii ta'u hin jiru jedhe. Isa dhugaan siniin jedhe masarajjaan kana caalu hin jiru. Dhungateera dhungatteetti haammateera kanadha. Dhungoo jechuun immoo jaalala agarsiisa jedhe. Godina zandoo ishiin dhungattee dhabnaan asii fachi qabdee natti qorree dhugaa rabbi mee jokkoo maaloo mee Oromoo korrumatti waaqa jiraata akka daa'imni kun waggaa 2 namarratti haadharratti abbaarratti baatu akkasitti irrumatti bahuu barbaaddi natti qorree maal ta'e jetti bobaasaa kana jala qabachuu barbaaddi kuni maal jedhamee maal agarsiisa kuni namaaf hin galu ijji keenya banamaadha maqaa Yesuusiin waaqa ijji keenya banamaadha. Maachuudha tuttuku maachuudha bobaa jala tuttukuun maa kooti uffattee dhufeen
yaada keessan naxxee baate yaa shamarree bara kana yaa shamarree bara kana bara keenya safuu safeeffatatu beekama bara keenya waan tokko nuti balleessineerra taanaan kanaan garaafamna edda garaafamnee booddee namni baqqaa dhiisee edusosoo hin jiru boonyee natumurree uma keenya bakka jataa gannee kaanee gara hojiitti deemna yoo nuti dabnee boonyee tumurachuu mubaannee jechuudha achitti nuu dabala wayne san jiru ani yoo dhukkubsee kanaan garaafee annaa jechuudha annaas immachaachuu yuun illaachu bakka ruutaan aggataan ittoo ta'ee baay'ee huqqatte dhugaa rabbi baay'ee huqqatte fagachuun dandeenyu kaasitu jaallatee mana bahee gifti keenya wanillenyim imachanyim bilash kabeet wattash eehoo uummoo namicha uummoo sana irra dhaxxee buute uummoodhaam fedhasayyuu kaafiyyuu masii gochuun dandeenyu nuti jaarsi keessi yaalaa fudhatameera inni amara koon qabu bakka hiriyummaa yoo ta'e haadha manusheekos namariisisa karaa danda'amaa ta'ee intalli aqam masalaa gootee anyap kaseeraa gochuufi bakka maa gochuun hin danda'amu maa gochuun kaleessanni faranjiin siin jedhe dhugaadha ija kee banattee ilaaluu qabda turte jechuudha adda baafachuu qabda turte manatti deebi'uu qabda turte jechuudha ati garuu naaf hin ta'u manatti deebi'uunii jettee akkasika garuu jechuudha beelii fi buruuk of eeggannoo guddaa godhadhaa dhugaan sinin jedha ila ka boora sintumsisanii musin caccabsanii ila roobumatu sinitti ergamiti intala kana roobuma sin caccabsa haadha kotana roobumti caccabsi yoo sinobsitaalan gadiin jechuudha mucaan sun fa'ii jechuudha muyyala wayiidha jechuudha na buruuk sun oma xolagaa wayiidha na akka sobaa ta'een beekama na dubbatu nyonyo jedha keessatti irraa beekama dhugaan sinin jedha irraa beekamaaniin inni keessa turte kaleessanaati oduuleessaa turte Abrahaam akkatti jaalatee akkatti maa eenyu turte maqaan ishiin talettiin ishiin tajaajila jalqaba dhufti sun shin quxuxxurii dhaatte dhufti sun garuma kan nama ajaa'ibu gaafa jalqaba dhufan Abrahaam bira shamarroonni jechuudha quxuxxurii dhaatanii dhufu quxuxxurii shaa gochaa dhufu jechuudha shurrubbaa isaanii itti fakkaate akka lafa dha'u ta'u ani hin beeku naasa kanaadhaan ani hin beeku yaa waaqa daraa gaa'ela meebbifama shamarree gola arabaa keessatti rakkanni gaa'ela bareedaan kenni gaa'ela safuu qabu gaa'ela safeeffata qabu gaa'elli simboo qabu nuu kenni bakka isaan kana yuutuubiin maraachaa jaaru yuutuubiitu sammuu gadi dhiisise waan ta'eef gaa'ela boqonnaa qabu barbaannasiin jechuun jaaladha gaa'ii isa kana dha'uudhu isinitti baay'ise mee nagaa fayyaa ta'aati asumaan doolii subscribe laayikii gochuun na jajjabeessitanii jedha dhugaa dubbachuun maali naasa'e tisifni baay'ee na rakkise maal akka ta'e beeku karaa bahuu dhabe ta'uyyuu nasa kanan siniin jedhame singaa nagaadhaa naa ta'a.